Ashamaa harka fuudhe kabajamtoota hordoftoota maatii hawwii YouTube lakkoofsa 12. Chaanaaliin kun hawwii YouTube lakkoofsa 12. Hawwiin immoo hanaadha. Namoonni wal nambeenni walaa barru isiniin jedha. Namoonni na beektan immoo na beektu jedhee yaada. Kanaaf rakkoo hin qabu. Egaa kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii hawwii lakkoofsa 12 guyyaan jalqaba YouTube banadheerraa kaastanii hanga ammaatti laayik sheer gochuudhaan akkasumas sa'aatillee kan naaf guuttan waan hunda isaatu kana jedhamuu hin danda'u. Streamer irra akkaataa fannifatan taabileen irra akkaataa itti hojjetatan dhugaa dubbachuuf YouTube kun paaswordii isaatu harka jira. Ofii kiyyaaf illee seenaa ofii kiyyaaf hin bane ofii kiyyaaf hin cufatu malee YouTube kiyya kan keessan isiniin jedha. Maaliif waan hunda isaatiiyyuu siitingii isaa hundayyuu kan naaf guute illee isinidha waan ta'eef yeroon moniirraa gara moniitti deemurree innaa kanaafuu YouTubein kun ani irrattiyyuu yaadadhabu irrattiyyuu yeroo baay'ee saalentii waraabu malee aarsaa guddaa kana na caala irratti kaffale isinidha isiniin jedha. Isin keessaa dammoo namni jalqaba na gargaara jedhee kophaatti adda baasee galateeffachuu barbaadu tokko hin jira. Inni isin yoo jettanii qiddoodha. Qiddoo TVdha. Qiddoon yeroo jalqabaan sabskraayibiin kee 500 hin guutin yeroo sabskraayibiin kee 300 fi irra 400 fi irra jiru jechuudha. Yeroo jalqaba qiddoon na gargaaru jalqaba 200 fi irra ture. Yeroo sabskraayibii baay'ee narraa kaasa ture. Galgala gisee irraa hoo bilbila koo laalee irraa ganama giseen ka'us laaleen ka'a jalqaba akkuma kenna laalaa galgala namichi sirra fassee keessattuu gaaf tokko sa'aatiin xiqqumatu naafa jedhe sabskraayibii afurmoo sadiitu naafa guutuudhaaf 440 beekooni akkuma ta'etti kadhadhee irrii badhamee liivii nama jala kaa'adhe itti kadhadhee itti guutee rafeen ganama yoo nan ka'u 87 fudhate amma na duu sanaa yaaritis hin beeku. Amma lu sana hojii sin beeku yoo irraa fadhu guyyaa san jechuudha. 87 halkan tokkotti godhatee bulee namichi. Ani aduu saniin bare namichi kun akka inni hirriba hin qabne jechuudha. Na dhagaa laata inni jedhu namichi. Yeroo sa'aatii fudhatu osoo biraa inni. Na jaarsummaatti ni ergadha kaayyoo dhagees. Na ammeenyaa fi miti maquma keessa waan hin beekneef malee dhiifama odoo maqaa keessan beekate abaluu isiniin jedha. Maquma keessan gatiin beeknee fi dhiifama ishee gaashii dhiifama gaafachuunis gaariidha. Nuyi nama dhiifama isin godha dhiifama isin gaafanna. Innaa akkas isiniin jedha. Gizee san baay'ee rakkadha ture keessatti kan na gargaarte qiddoodha. Qiddoon pileelistii naaf taphachiisaa turte gizee sanii. Achiin nan isa jedhee bakka abdii kuteetti jechuudha. Egaa ishiin amma kana na gargaartis pileelistii na taphachiiste dhiisuun qaama deemetti yaadeemu jedheetini. Gatiinuma qiddoon pileelistii taphachiisanii akka itti namni na gargaaru dhiisa jedhee odumaan deemu 500 irra ga'ee 500 guuttadhee galata waaqayyoo 500 erga guutee dammoo tokko 10 wal dammaruun fi 10 ta'in ijoollee wajjin wal dammaruu qabna sirmayyuu irraa kaasuu dhiisa jechuudha namichi illee yaa galata akkamitti akkanatti isin yaa galata namichi illee naa 10 saniin gizee na dammareen irraa kaasuu didee achiin anis bakka abdiin godhadhee jechuudha isaan booda isin waliin amma raasitti deemee waaqayyo gooftaaf galanni haa ta'u waaqayyotti dammoo isiniifis galanni haa ta'u kanarraan kan namni nan gargaarre hin jiru kana jechuu nan danda'a. Dubti keessanuu laayik naa gootanii sabskiraayib naa gootanii yeroo sa'aatillee guutee sabskiraayib irree guutee gara isaati garan monii ta'uudhaaf yeroo siisteema irree guuttadhe jedhee ergachuudhaaf deemu siitiin gisaatillee kan naaf guutee isinidha kana guutte naan jettanii. Hundumaatu naaf sirreessanii na argitanii waaqayyo gooftaaf galanni haa ta'u dammoo xaariin keessanis lafa hin banne monii ta'ee jira jechuudha. Guddaa isaanaaf galatoomaa isiniin jedha. Fayyaa nagaa naaf ta'a. Waaqayyo gooftaan kanumarra iyyuu beekuma qabdan kana caala beekuma isaatti isiniif dabalee waaqayyo gooftaan beekuma isiniif haa kennu. Gaarummaa keessan kana irratti waaqayyo gooftaan gaarummaa kana caalu isiniif haa kennu isiniin jedha. Beekumsa kana qabdan kanarratti waaqayyoon beekumsa irratti dabalee isiniif yaa kennu. Namni tokko beekaa yoo ta'e namni tokko gaarii yoo ta'e gaarummaa saniin nama gargaaruun beekumsa saniin nama gargaaruun isaa waan guddaadha waan ta'eef jechuudha. Namni nama gargaaru nama gaariidha. Gaarummaa waan qabuuf namni nama gargaara. Namni nama gargaaru nama beekaadha. Beekumsa saniin nama gargaara waan ta'eef waaqayyo gooftaan dammoo
beekaa keenya nuufaa guddisuu wallaalaa keenya nuufaa beeksisu hin jedha guddaa isaa galatuma dhugaa jechuun isin galateeffadha hin qabwani. Inni lammaffaan immoo warroonni hordoftoota amantaa musliimaa taatan obboloota keenyaa baga ayyaana ramadaanaa kan waggaatti haal takka argattanii baga waaqayyo gooftaan ittiin isin ga'ee ramadaan kariim isiniin jedhee jira. Waaqayyo gooftaan dammoo kan ramadaan kariim waliin jechuudha nu ga'e Eid Mubaarak Eid Mubaarakiin ittiin nu haa ga'u isiniin jedha. Yeroo soomaa gaarii kan ittiin waaqa keessan fuulduratti dhiyaattan kan waaqa irraa dhiifama ittiin argattan biyya keenya Itoophiyaa lafirree kan ittiin waaqayyo gooftaan dhiifama ittiin nu godhu kan waaqayyoon ittiin nutti haraaramu kan ittiin gara waaqaatti deebinu kan ittiin laphee qulqulluu godhannu waaqayyo gooftaan nuuf haa taasisu du'aa keessan isiniin jedha. Akkasumas warroonni hordoftoota amantaa ortodoksii taatanillee yeroon kun yeroo soomati jechuudha. Baga sooma faasikaa kan bara 2014tiin baga ittiin isin ga'e. Akkasumas immoo sooma faasikaa keessaa torbee ja'affaa torbee ji'a Jabreel yookiin immoo tajaajilaa amanamaa jedhamuun baga ittiin isin ga'e baga ittiin nu ga'e isiniin jedha. Waaqayyo gooftaan an bara kana biyya namaa keessaa faffacaanee biyya namaa keessatti kabajni kana waggaarratti dammoo waggaarraa ta'u jedhama silaa waggaarraa biyya keenyatti dhuma yaa ta'u ka waaqayyoon beeka dhawaa hundaaf namni biyya ofii galus ni jira waggaarraatti kan immoo itti ofii hojjetatuufis yeroo wajjii gaarii isaaf haa ta'u waaqayyo gooftaan fayyaa nuuf haa kennu nagaa nuuf haa kennu biyyi keenya yoo nagaa ta'e yoo nuti fayyaa taanee hundumtuu gaarummaa fi hundumaa hin dandeenya hundumaa hin dabarra. Waaqayyo gooftaan nama waggaarraatti biyya keenyatti galee dabarsu nu haa taasisu hundumayyuu jechuudha. Wanni hundumtuu biyya ofiitiin tola. Biyya ofiitis dammoo kan das nama jedhu biyya ofiitis dammoo kan namatti tolu yoo biyyi nagaa qabaatedha. Waaqayyo gooftaan biyya keenyaaf nagaa ishee nuuf yaa deebisu. Waaqayyo gooftaan biyya keenya nagaa nuuf yaa godhu. Waa hundumayyuu kan caalu nagaadha. Yoo biyyi keenya nagaa ta'e bakka barbaannetti fagaannee deemnee hojjechuu dandeenya. Yoo nama biyyi keenya nagaa hin taanetti bakka deematti irra sammuu namaa boqonnaa hin qabu. Maaliif maatiin keenya irree biyya keessa kan isaan jiraatanii nu bakka feene yoo jiraatan nurree deemnee biyyuma keenyatti kan deemnu jechuudha. Jiraanneetii miti duuneetirree reeffi keenya biyya namaatitti miti kan inni awwaalamu biyyuma keenya galeetti kan awwaalamu. Kanaaf jiraa qofa osoo hin taane du'aan dirree qeeduma ofiitiin tola. Waaqayyo gooftaan biyya keenya nagaa nuuf yaa godhu isiniin jedha. Akkasumas dammoo warroonni ijoollee keenya biyya Saawud Arabiyaatti hidhaa keessa turan yeroo dheeraadhaaf baay'ee tokko dhiphina keessa turanii baay'ee tokko nuuni kennu yaaddachaa ture. Baay'ee tokko wanti laphee keenya cabsee baay'ee tokko wanta addunyaan beektu wanna addunyaan baatee irratti dubbatte jechuunis amma deebii hin argannetti jechuun hin danda'amu akka kiyyaatitti. Kanaaf waaqayyo gooftaadhaaf galanni haa ga'u. Amma itti hundi isaanis galuu baatan ingilis namni 498 Itoophiyaa gale jedhama. Ammi gala sunis dammoo dubartootaa fi ijoollee xixiqqaa bichaadha. Mootummaa Saawudiitii fi mootummaa Itoophiyaa dammoo kanarratti akka ijoollee hundumayyuu gara biyya galchan abdii qabna. Isaan kana galchuu isaaniitiif galata qabu jennaani. Mootummaa guutuu dammoo kan mootummaa Saawud Arabiyaatis galateeffannu kan mootummaa Itoophiyaattis galateeffannu gaafa isaan ijoollee mana hidhaa keessa jira san hunduma isaaniitu gara biyyaatti nagaadhaan nu galchanidha jechuudha. Akkasumas dammoo warroonni gara biyyaa galan kunirree maaltu isaan barbaachisa kan jedhuuf yoo minaalbaat mootummaan Itoophiyaa yoo haala mijeesseef innis kophaatti galata qaba. Sagantaa galataa isaafis kophaatti dhiyeessuun keenya hin oolu jechuudha. Kanaaf dursinee maal galateeffanne silayyuu ganaadha. Kanaafuu hundumti keessanuu warroonni ijoollee Saawudiitiif sagalee taatan feestaala kiisis balaa uffachuudhaan silee spireedii tustii takkitti harkatti qabatanii bifa viidiyootiin bifa suura ittiin ka'uutiin akka addunyaan argitu akka addunyaan dhaggeeffachuuf gootanii to'ii sagalee kan ijoollee keenyaaf taatan kan saba keessan bira dhaabbattan hunduma keessanuu baga gammaddanii inni kun firii keessan isiniin jira obboloota koo.
ammas demoo waaqayyo gooftaan hanga dhumaatitti garaadhuma laaffisee mootummaa Saawudiisaa ta'u mootummaa Itoophiyaa lamaan isaanii waaqayyo gooftaan garaa laaffiseetuma kan Itoophiyaas lammiilee isaa nama simatu waaqayyo gooftaan isaa taasisu lammii Saawudi Arabiyaa mangistii warra Saawudi Arabiyaatis yeroo ramadaanaatti waan ta'eef ayyaanuma ramadaanaa kanarra sabeeffate hunduma isaaniiyyuu gizeetti gara biyyaa nu galchu waaqayyo gooftaan nu haa taasisu. Waaqayyo gooftaan gammachuu keenya kan hin jalqaba ishiin tuni ganaa jalqabaa maaliif manidhaa Saawudii keessa kan jiru nama miliyeena waan ta'eef gaafa isaan hundi isaanii gara biyyaa nuuf galan demoo gammachuun keenya kan ibsannu ta'a jechuudha galatarree kan mootummaa sadiitti dhiyeessinu ta'a isiniin jedha waan dhaggeeffataniif guddaa isaa galatooma bakkeetti balleessee isin mufachiisee yoo jiraate maqaa waaqayyootiin dhiifamanaa godhaa isiniin jedha akkasumas demoo yaada viidiyoo irratti qaban fi wanta badaa dubbadhees isin jibbisiisee yookiin isin mufachiisu yoo jiraate mirgi koomentii eegamaadha koomentii keessan hin dubbisa isiniin jedha akkasumas demoo akkamii shaashii kana beektanii amma diizaayinii goosiseetiin kalee jedhu fi as ga'e kanaaf nama ammaa viidiyoon hojjannee jechuudha meed chaayinaa doonte meed turkiidha namoonni shaashii kana feetan jiraatanii liinkii toora instagiraamii kiyya sabskribeeshinii keessa achi xaggodhaatii koottati shaashii akkasii isinii bita jechuudha Cecetto yan Ramadaan kanarratti namoonni jaarticha subscribe way qalbiin tee hundi subscribe surprise godhuu fedhan jiraatanii almaa bilbilaas shaashii kana qabate subscribe gootanii maqaan isaa shaashii jedhamu garuu diizaayinara ta'uuf hin deemannaa በጣም የተቆባረደ ጀችዳ ካጃይባ ካላት ቨሪ ላይክ ፕሮፌሽናል ለበና እና ሰብስክሪፕሽን ይገኛል አፍለዳቲ ኮታሽ ፎሎ ላይክ ሼር ኮሜንት ኦኬ ገለቶ ማለት ነው